Antebi qoftu bagana gaan rabbi si baase obboleetti teenya amantallee adda qabaannus miti oromummaadha walitti qabna waan ta'eefi bagana rabbiin rakkoo san keessaa si baasee obboleetti teenya qeeroo bira si geessee sin jedha mee maaltu si qunname karaa kanarratti siif jecha nama meeqaan zanni walitti bannee waan hin ta'in hin qabne waan ta'eef maaltu si qunnamee siin jenna erga gibbii san keessaa baatee makiinarra si kaayaan booda. Deebisii fi guutuu. Itti fufaa. Inni dhagamaa jiru. Inni dhagamaa sagalee si. Inni dhagamaan si bira haatee as of guddisi ati. Kot. Ayyee amma dubbadha. Okay, of guddisi ati of guddisi. Guddiseen jira. Qeeroo ati of guddisi. Guddadhee jira. Akkaataan gaafii gaafadha. Ustaaz Muhammad akkana godhi Muhammad fakkeenyaa fi nama hedduu irratti wallabe waan ta'eef asirratti namoota sagalee mana deebi'a. Sirriidha sagaleen bareebdi. Ayyaa hasan. Sagalee xiqqoo kana deebi'u jira. Okay, amma sirrii jira. Itti fufi. Ena dhaggeeffadhu quuftu sagalee kee dhaga'u jirtaami? Okay. Kasheetan gosa cufanii kasheetan cufamee isin qeeroo. Cufaadha bakka isin. Muhammad Sagalee qannisaa ayyaanni. ati miyuuti Sagaleen bareeda jira homaa isin jeeqaan jiran waan ta'eef waan gaafatu barbaadan waan jirutti haa deemnu malee sagaleen isii miyuutiirra jirtu. Meeshaa kan Muhammad amma garreera qoy. Okay, laali quuftuu ummanni Oromoo hundi siif cinqamaa ture hundi nama asirra nama halkan lama soorratantu jira. San keessatti namoonni motora si erganii Usumee fi Muzammil keessattuu Muzammil jechuudha. Muzammili araba sanatti beekaa hiriyaa kiyyaa wajjii hojjanna jedhee moshawara si erge jechuudha. Moshawarri sun si fuudhee mallaqallee fudhate. Booda immoo namtichi narraan kaasuu birrii wayii narraa qabadheetiniin xiqqoo birrii dabalaa nama gaafate. Achirratti namoonni hedduu Muzammiliin hattuudha. Arabbichi waan akkasiin gaafannee. Tartiibaan deemna. Achi miti laala achi miti achi hin gahin achi miti laala dubbiin achi miti abdii bakkitti haate abdii osoo birrii sanitti hin kutin yeroo birrii galchina osoo birrii hin galchin jira yoo mee bar kanaafin anaa gaafata jedha bar quuftu hoggaanii fi mushaawara siirra siqaninee makiinarra siqaayan nama ati bira deemtu si geessuudhaaf maali lookeeshiin itti kennine mee muuti qabadhan amni kun muuti qabadhu gaati muuti qabadhu muutii qabadhu bireeso way miira keessaa bahi gaafi gaafannaa Amma diinas jirti osoo gaafi way wanna godha. muutii qabadhu namni biraa gaafa Muhammad afamee hundi keessan jal'isa. haati baatee Haati faatee gaafattu isin hundaa dhiisa. Haadha faatee wanni gaafattu jiraate gaafadhu. Ani wanni jechuu barbaade haati faate haa gaafattu koowwan muhiitii haa qabatu baarakallahu fiikum. maali wanni akkana qiqqeeqee jedhu Sagalee mucayyoo gadi hir'isa. Sagalee isin biraattu qeeqaara waan ta'eef sagalee mucayyoo gadi muhiit godha. Sagalee hir'isa. Sagaleen takkan jiru mata keenya. Amma sirraa eekido sagalee isii gadi buusa haga dhuma. Ishi itti fufa. ila wanni an jechuu barbaade takka dura dhuftee takka tura dhuftee sanii walumaa galatti
nuti guddaani kanu barbaadaa turre kanu eegaa turre Eegni alafaati qeerroo nama tokko galchi maagiin dhufaarti. Nama tokko eenyutti maagii yoo dhufte maagii jalaa nan buusu jalaa buusu. Ani bu'a na buusaan bu'a. Ana bu'a kalas. Maagii gal. Qeerroo Ah, bilbila kan kee kana miyuutii godhiiti hawwi kenniiti bakka hawwiin teetu sanaa taa'u ka quuftuu bira kaa'i ka quuftuuti naasan. maal teema? Akka wayii godhataa jira gurgurri nu iyyuu. Maal teema? Tokkoon keessaa laalaa ka isii kana keessaa iyyuu baasaa ka quuftuu kana baasaa yookaan buusa. Noo saniif natti hin fakkaatu ka bilbila fadhuu. Sagalee jara biraa ol kaasii galee waan achi dhagahamaa jiruuf. Sagaleen achi jira bar. Sagalee ma jiruu dhagaa isii keessaa baane Nutti deebi'a. Sagalee keenya turu ta'e deebi'a amma gisee ati faatee dubbattu ayi deebi'a sii galee. Amma sirraa jedhan. Amma sirraa jedhan. Ish. Tole gara gaafii keessanitti deebi'a. Maakii mee nagarree waan arginu galcha. Ani wanni jechuu barbaade yoo jiraate Iluu galchiin maakii yoo argite modeetara qabda. Ishi. nu hundinuu iyyuu jechuudha muyyattii tana nageenya muyyattii tanaatiif malee kan dhimma dhuunfaa dhimma jibbaa dhimma waan biraa walirraa qabu tokko hin jiru kan akkasitti kaleessallee wallolaa oolleef kadheen gaddallee taa'aa bulleef kakaleessallee taa'aa oolleef dhimma muyyattii tanaatiifi ammallee kamtu dharaa kamtu sobaa kanaa sanii jenneellee isiillee ija namaa afoo dhaabuu intarvii godhuu kakachiisuu maal godhuu waan akkasii sanillee ittuma dhiiftaniitiini furmaata isiidha maal akka taatu akkam akka dhaabattu eessa akka buutu osoo garasitti deemnee irra gaariin ta'uu ammallee bifa haaraan muyyattii tanaa garana oofuurraa garana buutuu irraa waa'ee makana dhiiftanii seeftii isii nagaya isii waan isii barbaachisu waan san irratti yoo mari'anne hon jedhaa. Bareeda yaada gaarii yaada kanaan alaa yoo qabaattan as dhiyeessaatii gabaabsinee bira dhufna. Haati faatee walumaa galatti wanni darbee hamaas ta'ee gaariis ta'ee darbee jira akkamitti mucayyoo sana jabeeffannee rakkoo ishee yoo qabaatte rakkoo ishee furuu dandeenyaa jetti walumaa galatti yaada kanaan addaa qabaattan baa gara mataa dubbii deebine. Makii ol galcha jala kana mul'inaa fakkaate dhageeffadha warri noo jettani makii ol galcha. Wena garree Nambara tokko tuqi mee maagii nambara tokko tuqi. warri noo dhageeffadha warri noo jettan jala kana teessaniiti haa caalu hundeessaadha eerroo jirtu irraa gara feerroo jirtutti jijjiirtee miti jettaniiti. Nyaatanii garatti tisheertii isaatiin daldalattan deebitanii sinii galee gatii kana ta'eef mucattii tana hadha yoo teessiftanii intarvii gootanii kamtu bada kamtu misa jettanii hamaa badaa yoo garaa guurtanii yoo himte yoo dhiifte wannummaan isin gootanii tokko hin jiru. Intarviin keessa wannummaa mucattii tanaa godhu hin jiru. Mucattii tanaa ka godhu yoo isii qarqaartanii hadha ijoollee tana bira gahuun isiidha. Qeerroo fi hawwii bira gahuun akka waan obboleeyyan tiyya bira geetteetitti qalbiin tiyyaaf qaama qalbiin tiyya na gammade'an. Ijoollee tana bira gahuun jechuudha. Ijoollee dafqitee dafqa ofiitiin jiraattu waan taateef jechuudha. Mucattii tana karaa isii jijjiirrutti, karaa isii waan tokkorra geessinutti, karaa isii sammuu isii qalbii isii fayyifnutti yoo itti fuufne hoo dhibee biraa itti dabaluuf yaada biraa itti dabaluudhaaf intarvii godhuun maaliif nu barbaachisu? Taree miti. Miidhamtus beeloftus rakkattus taree bar rooba bardeen gaddaatiin barana eenyu facaafate. Hammeenya garaa nama fuudhuu sharri garaa nama fuudhuu intarvii bakka badii namaa bichaa dhagahuu bichaa maaliif sardabna? Waan isii fayyadu irratti yoo deemne hoo